Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa har'aa waliin maan waliin tura. Taphoonni Torbee 18'ffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa ramaddii Mattuutti taphoonni 5 guyyaa har'aa geggeeffamee ooleera. Ganama sa'aatii 2 irratti dirree cufaa keessatti Mattuu fi Jaardagaa Jaartee gidduutti morkii geggeeffameen Gaatwichi Maaluu daqiiqaa 41ffaan galchii injifannoo Mattuuf lakkoofsiseera. Kanumaanis kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Mattuu galchii 1-2 Jaardagaa Jaartee injifateera. Amaanu'eel Goobanaa immoo Mattuurraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti bishaan Torbee fi Ammayyaa gidduutti taphaa geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis Suraafel Fiqaaduu galchii injifannoo bishaan Torbeef daqiiqaa 67ffaan lakkoofsiseera. Kanumaanis kilabiin bishaan Torbee galchii 1-2 Ammayyaa injifateera. Ismaa'eel Hussein Karreegaa bishaan Torbee taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti immoo Gabaa Roobii fi Cinnii Mugar gidduutti morkii geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis Habtaamuu Takiluu daqiiqaa 69ffaan rukuttaa peenaalitii argamee gara galchiitti jijjiireera. Kanumaanis kilabiin kubbaa miilaa Cinnii Mugar galchii 1-2 Gabaa Roobii injifateera. Alaazaar Rubnee ammoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Cinnii Mugar irraa badhaafameera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Mandii fi Aggaaroo gidduutti geggeeffameen ammoo galchii Abrahaam Malkaamuu daqiiqaa 42ffaa irratti Mandiif lakkoofsiseen dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis daqiiqaa 48ffaa irratti Yisihaaq Miftaa Aggaaroof rukuttaa adabbii argame lakkoofsisuun walqixxeessee jira. Kanumaan gareen lachuu galchii tokko qixaan qabxii qoddatanii jiru. Tamasgeen Mitikuu immoo Mandii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha xumuraa Torbee 18ffaa sa'aatii 10 irratti Jaansayyoo fi Limmuu Gannat gidduutti geggeeffameen ammoo daqiiqaa 41ffaa irratti Toofiq Awwal Limmuu Gannatiif galchuun dursummaa qabachiisuun boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiin Limmuu Gannat galchii 1-2 Jaansayyoo injifateera. Toofiq Faantoon immoo Limmuu Gannat irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera.